amanuun barbaachisu nama afurii ragaaba sana isatti biyya islaamaa biyya shari'aan gartee bultu keessatti yoo zinaa godhe biyya kaafiraa keessatti amma biyyuma islaamaa ta dimokiraasiin gartee dimokiraasiin bulleetti fiin jettu biyya islaamni keessatti dummaatu ta dimokiraasiin bulleeyattu keessatti yoo zinaa godhe gosa dhaqee ummata gandaa dhaqee aboo maraatummaa ni qaba gurbaan kun fayyaa ta'uu qabbeeytanii akkana eega gartee waan cufa gartee adda baafate booda dhagaan cafaqa ajjeesaa jee gizee dhagaan cafaqa ajjeesaa jee wayita odoo isaan dhagaan cafaqanii cafaqu jiranu dhagaan laaleeysee duraa fiige jala fiiganii ajjeesan wayita kana bari yaa rasuulallah kan duraa fiigee jala fiinee ajjeefnennaan maan dhiisinaa jeen rasuulli salawaatu rabbi islaam wayita isin duraa ceesan maafirraan dhiisinaa jeen رسولي صلوات ربي السلام عليه أما نمني قرتي يا كافر أخيزت بيا قرتي شريان كيزت تنقاب بني خيزت انجر خيزت يو زنا قده قال جيتو مخندوب بني توبة قم ربي يو ديبي ربي نديسا ولي قال له ملي asanii dhagaan cafaqan kantiibaan ni hidhamaa ganti san namni dhiifamu jiru amma si galte akkas galatoomii galatoomii